Ishi badhaadhi gooftaa isiniif haa bindillee obboleeyyan doottii teessan qabatanii jalqabdan. Karaa gubbaa deemaa addee shayii bunnaa togaa keessatti dhageeffatis homa sa'aatii teessan balleessuu malee hiikan qabu waan ta'eef gattee haati nootti teessan qabadhaatu deemaa halkan sadi guyyaa sadi qucci. Isin qabxiiwwan torba diinnee firfisnee balleessinee deebinyee sirrii jaarra. Eessa jaaramte wanni tun? Warra jedhuuf ammooni matuma namootaa keessa jaaramteetti. Maaliin diinnare? Madooshaa jecha waaqaatiin diinna jechuudha. Qulqulluu dubbii goottaa facaan bakka sanatti. As keessatti wanni si argattanu Yesuus yoon qabame gaaffii jettu, sa'aatii meeqa fannifame gaaffii jettu, yoom fannifame gaaffii jettu, meeqa boolla bule gaaffii jettu, dhakaa firfissee ka'e moo firfissee hin kaane dubbii jettu, guyyaa fedhellaa ka'uuti isi guyyaan xiyyeeffannoo kenna xiyyeeffannoo waaqaati dubbii jettuu fi bu'aa du'aa ka'irraa argamu akkaataa dogoggora namoota hedduun qabatame diinne dubbii sirriin bakka buunya jechuudha. Yeroo darbe barreeffama gabaabaa tokko Yesuus amusii hin fannifanneen jennaan namni hedduun ka hubata jira, hedduun kana arrabsa jira, hedduun kana gaafata jira. Amma waa'ee warra arrabse isaaniif badhaadhi gooftaa haa bacatu saachuma bira dabarraa. Waa'ee warra hubattanii ammoon isinillee badhaataneettanii baay'ee namatti tola. Warri duruu beenna waan guyyaa maan nu rakkisa warri jettanii badhaataneettanii tarii namni tokko yoo beekee hundi beekuu dhabuu danda'a waan ta'eef akkasitti yoo hubanne gaarii ta'a obboleeyyan beektanu jechuudha. Kun ammoon warri gaaffii gaafattane garaa qulqulluun gaaffii gaafattane isin ammoo as keessatti hubannoo kan argattan ta'a. Waa'ee du'aaf ka'aa gooftaa dubbatiisaa fi ilaalchi lama kan jiru hin beektan. Ilaalchi inni jalqabaa kan namooti persentii 90 oli itti amananu. Komentii isaanii keessallee kanaaf barreessan ati maaf hin dubbinye lakkoofsi birastii bakka akkasitti laakkaa waan ta'e jedhanii warri keessaan naa barreessan illee jiranii. Akkasuma obboleeyyan pheenxee hedduu isaanii waan kana namootaaf ibsiisaaf deebii tana deebisiisaaf warri yaalanis baay'een jiran. Isaanillee sheer godhaa menshin godhaa akkuma isin jedhe Yesuus amusii qabamee arbii awwaalamee qidaamee boolla oolee sanbata ka'e jedhanii amanan. Yaada kana eessaa fidan isaan? Lafaa kaanii fidane lafaan hin kaan. Warra ammoo sirritti hubate warri sirritti amanan fakkeenya warri sirritti dubbii tana bira ga'anii isaan ammoo lakki amusii qabamee arbii awwaalamee qidaamee boolla oolee sanbata hin kaane dubbii jettu hin dhiyeessan. Dubbii tana ammoo yaada ammaa isiniif ibsuuf deemu jechuudha. Yaada kana lamaan maanti akka iddoo lama qabatu maanti godhe kitaaba lamaan kana wal taraarsinee dabarra. Inni jalqabaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 31 irratti barreeffama akkas jedhu jira. Amaariffaan dubbisame. አይሁድም የማዘጋጀት ቀን ስለሆነ ያ ሰንበት ትልቅ ነበርና ስጋቸውን በሰንበት በመስቀል ላይ እንዳይኖር ጭናቸውን ሰብሮ እንዲያወርዷቸው ጲላጦስን ለመኑት። Guyyaan suni guyyaa Iyesuus itti fannifame guyyaa qophiiti. Bariyyaa isaa ammoo sanbata guddaadha. Itti seenisaan dura waan tokko beekuu qabna. Kitaaba keenya keessatti waa'ee fannootiin wal qabate guyyaan maqaan tuqame guyyaa sadi. Maqaan ka tuqame jechuudha. Tokko sanbata. Lama dilbata. Sadi sanbata guddaa. Kaamisa ta'e jimaata ta'e guyyaa maqaadhaan hin jiru. Kana naa beeka. Akka ijoollee waan nama walitti himu. Torbaan tokko guyyaa meeqa qaba? Guyyaa torba qaba. Wiixata, kibxata, roobii, kamisa, jimaata, sanbataa fi dilbata qaba. Torbaan tokko keessa sanbata meeqa jira? Tokko. Garuu torbaa Yesuus keessa fannifame san keessa sanbata lama jira. So asirra dhaabbadhee Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 30 gaafa dubbichan guyyaa Yesuus itti fannifame sun guyyaa qophiiti. Guyyaa itti aanumoon bariyyaan sun ammoo sanbata guddaadha. Ingiliffa isaa keessattuu maal jedha seetani? Now it was the day of preparation.
guyyaa qophiiti maaf boruyyaa ittaanu sanbati waan seenuuf. And the next day was to be a special Sabbath. Guyyaa ittaanu sanbata addaati yookiin sanbata guddaa. Warri arbii awwaalamee qidaamee boolla oolee sanbata kan jedhu maa irra dhaabbatee dhaseetan. Wangeelli Yohaannis kun guyyaa addaa qophii bariyyaa ittaanu sanbata waan jedheefi sanbata jechuun beektanii akkaataa lakkoofsa macaafa qulqulluutti sanbati qidaame. So adda fannoo gubbaatti guyyaa qophiiti boru ammoo sanbata waan jedhameef qidaame. So arbii awwaalamee qidaamee boolla oolee sanbata ka'eedhaan. Asuma dhumate. Amma rakkoo addee tana jirtumaa dubbii tana ta'anii hubatuu dadhabiisa irraa yeroo kennanii laalisa dhabuu irraa waan dhufu. 3D waan tokko arguu qabda. 2D'n callaan gahaa moti. 3D arguu qabda. Fakkeenyaaf boksii tana laala'a. Amma boksiin tuni xaawulaa baxxicha wayiiti. Garuu akkasa goone hoo 3D guutummaa isaa dhaggitaa jechuudha. Boksiidha. Sanduuqa. Mee fakkeenya tokko isiniif fudhadhan malle. Fakkeenya bal'aa 5 yookiin bal'aa 4 jenna. Bal'aa fidane koottamee arba sinin mudhinyaadhane. Bal'aa jalqabaa fidane miidha isaa qabsiisane. Bakka dhagiteetta deebii. Maal fakkaata? Jirma lakki. Jirma ajaa'ibaati. Ta'e bakka deebii. Tabiraa fidane koottumatin jedhane gurra isaa qabsiisane gurra erbee isaa itillee. Bakka dhagiteetta deebii. Maal dhaggite? Itillee. Ta'e bakka deemi. Tokko ammoo humbii qabsiisane. Humbitaan qabeelaalee wanni bofa fakkaatti jawwee fakkaatti deebiidhane. Tokko ammoo ilka qabeelaalee ilka jechuun ilkaa isaa dheerate kan. Waaw lafee wanni dheebiraa deemi. Tokko ammoo garaa isaa dashoo kana qabeelaalee kun gaara jedheen. Bal'aa kaaniini eegaa mee arba namni dhaggite nutti maa jedhame inni tokko harka baasee inni gurra isaa qabate. Arba jechuun ata erbe. Arba jechuun itillee yoonni jedhee warri kun maan ta'e? Mee yaadaatti gubaa'insi waliin galti? Hin galtu. Amma akkas ta'e namni kenna hedduun. Takkattii dhagginaan fiigu qofa dhaabbadhaa tasgabbaa ta'ee dubbisa yeroo qabaadha. Warri sirrii dubbii hubate hoo eessarra dhaabbatee dubbii hubate? Wangeela Maatoos boqonnaa isaa 12 lakkoofsa 40 gaaf dubbichaa warri Ayihudii kuni Yesuus beeksisa gaafatee ture. Dhaloota gaareeffataaf hamaa kanaa fi beeksisi eegii Yoonaasii raagichaa kennamu hin jiru. Yoonaasii raagichi garaa qurxummii guddoo keessa halkan 3 fi guyyaa 3 akkuma bulee ilmi namaa ammoo ani jechuudha. Yesuus hin jedha halkan 3 fi guyyaa 3 garaa lafaa keessa hin tura jedheen. Yesuus halkan 3 fi guyyaa 3 tura hin jedheera. Inni ammoo nuti arbii qidaame jennu kun halkan 3 fi guyyaa 3 guutaan jiru. Halkan jechuun beektanii aduun seentee dukkana jechuu, guyyaa jechuun aduun baatee ifaan jechuu. Amma warri arbii awwaalame kuni galgala arbii san laakkata halkan san laakkata halkan tokko, guyyaa qidaamee laakkata guyyaa tokko, halkan qidaamee laakkata halkan lamaa fi guyyaa tokkoon dhumataa jechuudha. Garuu gaafa isaan ibsiisa yaalanu nama hedduu ibsiisaaf yaala akkas jechuun bari arbii gara galgalaatti waa awwaalameef sa'aatiin 12 waa awwaalameef sa'aatiin takkatti arbii sun guyyaa guutuu bakka buuti jedhanii gaafa namooti ibsiisaaf yaalanu hin jira marakkatan isaan completely hin rakkatiin jedhin